Ashamaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isin dabruu barumsa maatisii Grade 10 Unit 1 Paartii 4 Paartii afuraffaadha. Paartii afuraffaa exercise 1.3 asirraa eegalla. We write each of the following expression if possible as polynomial in the form of n x is the power of n tartiibaan jechuudha. Maal hate polynomialii hate as keessa polynomialii ilaalleeti dalaynaa jechuudha. A yoo kan fudhannu taate polynomialii dha jechuudha. A yoo kan fudhannu taate polynomialii dha. B nis polynomialii dha. C nis polynomialii dha. D nis divided dha. Hiruu waan ta'eef polynomialii miti. Hiruu qaba. Polynomialii miti. E nis akkasuma hiruu qaba. Kunis polynomialii dha. Kun polynomialii miti. Sababni isaa power irraa x qaba. Kun power irraa x to the power of x minus 3. Kana osoo hin ta'in silaa akkamitti barreeffamuu qaba? X is the power of 2 minus 3 plus 2 the power of 3 is 8 minus x. Osoo kana barreeffame ni danda'ama jechuudha. Saniifuu bootaa wal jijjiiree cheenjii godhe. Kanaafuu ta'u kunis akkasii polynomialidha. Kunis polynomialidha. Kunis polynomialidha. Hanqa itti marre kana waliin halaallu. X square minus x minus 6 into minus x plus 2 dha. Kana yeroo dalaynu x square minus x minus 6 minus in kun hundaaf koomanidha. Minus x minus 2 dha. Samboodara x square akkuma jiru fudhanna. Minus x square minus x minus 6 minus x minus 2 ta'a. Samboodara x square akkuma jiru fudhanna. X square minus x waan jiruuf minus 2x godhanna. Minus 2 kabiraa waan hin jirreef asif minus 6 ni jira. Minus 8 godhanna. Ansariin keenya kanaa jechuun polynomial expression irra deebisnee jirra jechuudha. Kana biyya ilaallu kun eedha. Biyyoon fi halaallu taate b x square minus x minus 6 into x plus 2 into dhaati times dha waan ta'eef jecha kana naa baay'isnu x square minus x minus 6 into 2 yeroo ni 2 dhaan baay'isnu x itti deebina 2 dhaan haa baay'isnu 2x square minus 2x minus 12 dha. Minus 12 dha. Himicha kana asuma kaayyenna. Ammas deebineet x kanaan baay'isna x square minus x minus 6 into x dhaati yeroo baay'isne x cube minus x square minus 6x dha. Amma questionii lamaan kana yeroo ni fi waliif finnu plus 2x square minus 2x minus 12 dhaati jechuun minus 12 dhaati. Samboodara asitti x square ni qabna asittis ni qabna x cube hin jiru tokkocha kana malee x cube dha. Minus dha kun plus dha plus x square dha minus dha kunis as minus dha minus 8x dha minus 12 ni jira minus 12 questioning bitis kana ta'a jechuudha. Questioning b x square plus x cube plus x square minus 8x minus 12 x plus 2 into minus into x square minus x minus 6 dha. Kana yeroo ni fi dalaynu x plus 2 godhanneeti kana yoo feene kam goona ka minus qabu plus qabu minus goona kun hin qabu minus x square plus x plus 6 dha. Kun minus plus taate maaliif minus tun koomanidha. Hanqa asitti ni baay'isti jechuudha. Samboodarra fuunee asif plus jidduu kanatti haa godhannu x square waan jiruuf ni godhanna minus x square dha kabiraa waan jirreef jecha x fi x yeroo waliif finne plus 2x dha 6 fi kanas plus 8 dha jechuudha.
question number C finnee jirra. No question C. X square minus x minus 6 is the whole square. Kana jechuun type division multiplication haisai. Type multiplication haisai. Kana jechuun x square minus x minus 6 into x square minus x minus 6 jechuudha. Tokko haa fudhannu kanu akkana taabaa isnu x square times x square is x is the power of 4. X square times x is minus x is the power of 3. X square times minus 6 is minus 6 x square haa ta'u. Sambooda kana finnee jirra badee jira kuni minus x dhaan baay'isna ammas minus x is the power of 3 plus minus if minus malta plus ita plus x square minus 6 x daati minus 6 x daati amma kunis badee jira minus 6 dhaan baay'isu deemna minus 6 x square minus 6 x square asitti kun minus x dha kunis minus waan ta'eef jecha plus 6 x plus 36 daati jechuun sambooda rakam goona kun x is the power of 4 qabaami x is the power of 4 khabira waan hin jirreef jecha ni fudhanna khasrii qabus kanaa fi kana minus 2 x is the power of 3 hundaame kanaan nu hafe minus kun minus 6x square da kunis minus 6x square da kun plus 6x square da 12x square plus x square minus 6x plus 6x kun walumaa galatti wal laamsa x is the power of 4 minus 2x is the power of 3 minus kun 11x square samboodarra plus 36 question F dha jechuudha. Question number 1 F 2x plus 3 the whole square. Kana jechuunis 2x plus 3 into 2x plus 3 jechuudha. 2x times 2x plus 3 the whole square. 2x plus 3 the whole square jechuun 2x plus 3 into 2x plus 3 jechuudha. Kana jechuun 2x times 2x is 4x square. 4x square plus 2x times 3 is 6x plus 3 times 2x is 6x plus 3 times 3 is 9. Kana jechuun 4x square plus 12 6x plus 6x is 12x plus 9. Question number 1 H. Gavi ida huni x square minus x plus 1 into x square minus 3x plus 5 x square times x square is x is the power of 4 x square times minus 3x is minus 3x is the power of 3 x square times 5 is plus 5x square x square in damti minus x dhaan yeroon if x square baay'isnu minus x is the power of 3 minus x times minus 3x is minus 3 plus 3x square minus if minus in plus 1 taatu wallamsiti x plus 3x square minus 5x sambodara 1 ida yeroo baay'isnu plus x square minus 3x plus 5 ida x is the power of 5 akkuma jiru kaanna x is the power of 4 akkuma jiru kaanna kunis cube ni jira cube asillee ni jira minus 3x fi 3x is the power of 3 fi minus x is the power of 3 minus 4x is the power of 3 minus 4x is the power of 3 undame kunis dame 5x square ida asitis x square ni jira plus asitis ni jira as 1 jira as 3 jira meeqa afuri kana wajjin 9 9x square ida hundame kunis dame maaltu nu hafe kanaan nu hafe minus 3x plus 5 ida x is the power of 4 minus 4x is the power of 3 plus 9x square minus 3x plus 5 question number 1
x is the power of 3 minus x is the power of 4 plus 2x plus 1 minus into x is the power of 4 plus x is the power of 3 minus 2x is the power of 3 2x is the power of 2 plus 8 dha. Kana jechuun kun akkuma jiru ta'a kun garuu maayinasiin kana gubaayte maayinasiidha pilaasiin tunis maayinasiidha maayinasiin tun garuu pilaasiidha asittis pilaasiin tun maayinasiidha maaliif maayinas waanidha yeroo baay'ate jechuudha. Sanboodarra x is the power of 3 minus x is the power of 4 plus 2x plus 1 minus x is the power of 4 minus x is the power of 3 plus 2x is the power of 2 minus 8 jechuudha. Kanaafuu x is the power of 3 kan x is the power of 3 dhaan wallaanti minus x is the power of 4 inis minus x is the power of 4 dhaan akkam ta'a minus 2x is the power of 4 ta'a. Sanbooda deebi'ee ammas kun plus 2x square innera plus 2x square asittis plus innera plus 2x minus 8. Equation number 1 J. And the G be polynomial function such that f of x is equals to x square minus 5x plus 6 and g of x is equals to x square minus x plus 3. Himni g of x dha kana himni f of x immoo himicha kana maal godhicha aan f kanaa fi kana yoo walitti daate polynomial dha ija polynomial dha. Which of the following are polynomial function? As keessa kamtu polynomial function dha ija kuni kamtu polynomial function dha ija aan polynomial function dha sababni isaa ida'uudha polynomial function dha kunis polynomial function dha kun polynomial function dha polynomial function sinus polynomial function dha g nammoo polynomial function miti sababni isaa radicala qaba radicalli polynomial function miti dinis akkasuma kanaaf irta kunis polynomial function miti jechuudha. Question number 3 yeroo ni filaallu if f and g are any polynomial function any two polynomial function which of the following will always be polynomial function? A is polynomial function ida in polynomial function ida b in polynomial function ida f in polynomial function ida c is polynomial function ida g in polynomial function miti sababni isaa divide in akkanatti dhufeewwan polynomial function miti kunis akkasuma polynomial function miti jechuudha. Question number 4 ilaalla. In each of the following is find f plus g and f minus g and gives a degree of f x and the degree of g the degree of f plus g the degree of f of g and degree of f minus g. Maal goota f fi g walitti daate degree harkatte ni haatta f of minus g harkattes ni haatta kun garuu akka feete gootus equally dha himichi kuni kan equally dhufne maal irratti times irratti jechuun asirratti equally dha gaafii a b c jira as keessa tokko yoo daleyne bira honne ni gaajeti yaada kam daleyna biyaa daleynu bimalja f plus g fi f minus g dhaan dalagi jee yerooni fi f plus g dhaa fi f minus g dhaan dalaynu no waliin alaallu b waliin laalla minus 7x square plus x minus 8 plus yeroo dalaynu plus 2x square minus x plus 1 dha. Kanarratti digriin isaa lamuma dirqama kun plus dha kun minus dha sanbooda maal ta'a minus 5x square ta'a minus 5x square ta'a kanarratti ammas minus 1 ni qabna asi plus 1 ni qabna kun wal dhaamsa
Sanboodara deebi'ee kun 1dha kun 8dha maalta minus 7 ta'a jechuun kanaafuu ansariin keenya minus 5 x square minus 7 ta'a jechuun gaafii tamitti isinii ta'a gaafii diitti siitti isinii haa ta'u gaafii siitti isinii haa ta'u 1 minus x is the power of 3 plus 6x square minus 8x and the g of x is the power of 3 plus 10 kana akkuma jiru yeroonii fi kaanne kanas akkuma jiru kaannu meeqa maalta x is the power of 3 kanaa fi kun wallaamsa 10 tanaa fi tun maal taati 11 taati kamta 6x square minus 80 minus 80 x plus 11 11 isaa tokko kan ta'e 10 tanaa fi 1 tanaa tu walitti hidhamee 11 dhufa jechuun degrees to minus yoo goones meeqa dhufa 1 minus x cube plus 6x square minus 8x minus x cube minus 10 yoo hoto taate kun maalta minus 2x cube minus 2x cube kun square idhaami plus 60x square minus 80x minus 9 dhufa jechuun minus irratti f of x minus g of x irratti akkana dhufa jechuun question number 5 yeroon if ilaallu in each of the following is 1 find the domain find the function f times g find the function f times g dhati ja f of x times g of x gooteti daleeyda ja lammaffaa maal ja give the degree of f and the degree of g degree f fi g da adda addatti jechuun himtaa jechuun sadaffaan ammoo maal ja erga walii baay'istee boodarra f of f times g erga baay'istee boodarra degree harkatte as ni himtaa ja questionin a b c d jira kana keessaa questionii lama daleeyneeti karaa biraatti deemnaa jechuun questionii lama haa fudhannu questionii lamaan fudhannu questionii kan fudhanna questionii times 1 ta'eef jecha tokko kana fudhanna tokkos kana kun 0 dha kun erga 0 ta'e 0 ma ta'an ta'eef jecha isa itti dhiisnee kan fudhanna b fi c haa fudhannu x square minus 3x plus 5 and 5x plus 3 maal godhija f times g godhija kana kam goona 5x plus 3 into x square minus 3x plus 5 idhaan baay'isna 5x times x square malta 5x cube ta 5x times 3x malta minus 1 5 x square ta 5x times 5 malta 25x ta jechuun plus ammas deebi'e 3 times x square 3x square ta 3 times minus 3x minus 9x ta 3 times 5 plus 1 5 ta sambodarra malta 5x cube minus 1 5x square plus 3 x square plus 3x square minus 9x plus 25x plus 1 5x cube minus 1 5 plus 3 minus 1 qabuuf maalta minus 12x square minus kunis maalta plus ta plus minus 9 if kun 16x plus 1 5 sambodarra degree gaafii tokkoffaadhaaf kan gaafatirratti f times g bakka jirurratti ansariin kana ta'a degree of f and g hajuuf f idhaaf meeqa f idhaaf 2 dha g idhaaf ammoo 1 dha ammoo erga waliin baay'istee yoo kan joo taate maal goota yoo fedhe f plus g goota 2 plus 1 is 3
akkasumatti 5x cube irratti asirra meeqa ta'a sadaffaadhaaf deebisaa kan ta'u 3dha jechuudha. Erga waliin baay'iste walirra 3dha. Wanti alaallu 2x cube minus x minus 7 into x square plus 2x. Kana jechuun x square plus 2x into 2x cube minus x minus 7 x square times 2x square maal ta'a 2x is a power of 5 plus osoo ta'e minus kun minus jira asitti 1 jira 2dha minus x is a power of 3 minus 7 x square. Samboota deebine kanaan baay'isna 2x baay'isna 2 times 2 is 4 plus 4 x the power of 4. Sababni isaa 4in 3 as takkaa jira 3 ida'u takkaa 4 jechuudha. Samboota deebite ammas maal goota kanaan goota minus 2x square. Deebite ammas akkam goota minus 7 dhaan baay'ista meeqa argatta minus 1 4x argatta. Samboota 2x is a power of 5 minus plus asif degree 4 ni qabnaan fudhanna plus 4x is a power of 4 minus asitti 3 qabna x is a power of 3 ammas asittuu ni qabna minus 7 x square minus 2x square jechuun minus 9x square dha jechuudha. Minus 9x square minus 14x dha jechuudha. Question tokkoffaadhaaf gaafii C irratti aansarii tokkoffaadhaaf kan ta'u kana aansarii lammaffaadhaaf kan ta'u immoo meeqa jechuudha. Aansarii lammaffaadhaaf kan ta'u 3 f dhaaf g dhaaf immoo 2. Aansarii sadaffaadhaaf inni ta'u immoo 5 jechuudha. Digriin f times g dha 5. Ka f kophaa 3 g kophaa 3 karaa biraatiinis f plus g f times g jechuun digrii walitti dhidee jechuudha. Samboodarra maal dhufa 5 dhufaa jechuudha. Haalaallu 6 haalaallu question number 6 yoo qalaalu taate in each of the following is divide hiruudha the first polynomial isa jalqabaa maaliif irta by the second isa lammaffaatii firte jechuudha. Amma tokko ni dalayna as keessa abbaa lama dalayna. First polynomialin hanga kana second polynomialinis hanga kana isa kanaaf irraa jechuudha. Ammas gaafii biraa yoo itti daannu taate gaafii biraa d itti daannu gaafii lamaan tana dalayna gaafii ja'affaarraa gaafii torbaffaa maal jetti for each of the following is find the quotient and remember maal jaa gahee fi haftee himii jaa kun lamaan akkuma tokko asirraa i dalaynee jirra i fi maal dalayna b dalaynee gaafii torbaffaarraas maal dalayna a fi d haa dalaynu waliin halaallu. Minus x is a power of 6 plus 2x is a power of 5 plus 2x is a power of 3 plus 6 divided by x is a power of 3 minus x minus 2 dhaaf hiraaja. Samoodarra minus x minus 1 dhaaf waanuma gaa minus 1 gaa x is a power of 6 sadii yeroonii fi irra meeqa gaa sadii gaa jechuun x is a power of 3 raggaa. Deebinee kana immoo kana hundaa yeroo baay'isnu mee akkam ta'a minus x is a power of 6 plus x is a power of 4 plus 2x is a power of 3 deebinee minus 1 dha yeroo baay'isnu minus ta'a kun minus ta'a kunis minus ta'a kun wal'aansa. Samboodarra 2x is a power of 5 minus x is a power of 4 ammas 3 qabna kanas kun fi asuma wal'aansa ammas minus plus 6 dha. 6 kana erga fidannee booda ammas deebinee itti deebisna plus 2 times 2 lama hiruu takkaa jechuun lama 2 divided by 1 2 x is a power of 3 divided by x is a power of 5 divided by x is a power of 3 is
x is the power of 2 x is the power of 2 times times x is the power of 3 minus x minus 2 da yeroo niif baay'isne meeqa arganna 2x is the power of 5 minus 2x is the power of 3 minus 4x is the power of 2 sambodara minus 1 in baay'isna kun minus ita kun plus ita sambodara kun kana wal damsa kun akkuma jirutti as keessa waan jirreef ni ta'a akka markanna minus x is the power of 4 plus 2x is the power of 3 plus 4x is the power of 2 plus 6 harkanna jechuudha. Ammas deebinee yeroo niif kharraafirru minus x is the power of minus x ta'a. Minus x erga ta'e wadarra maal goona ammas minus x is the power of 4 plus minus x times minus x is plus x square minus x times 2 is plus 2 minus 1 yeroo baay'isne plus kun ammas minus minus plus x is the power of 4 minus x is the power of 2 minus x is the power of 2 minus 2 dha. Kanaafuu maal goona kun plus kanaafi kun minus kun wal daamsa kun meeqa plus 2x is the power of 3 dha hin jiru jechuudha. Kun ammoo 4x is the power of 2 dha kun ammoo minus dha. Samboodarra 4 minus 1 meeqa ta'a 3 ta'a. Kanaafuu kana waan hin qabneef sadini kaayyenna 2x is the power of 3 plus 4 minus 1 is 3 x is the power of 2 6 minus 2 is plus 4 akkana dhuma ammas deebinee maal goona x is the power of 3 daaf irraa hoggeerru meeqa gaa plus 2 gaa 2 times x cube is 2x cube minus 2x minus 4 minus 1 yeroo baay'isne minus plus plus ita khadura minus ita kun plus plus ita jechuun samboodarra deebi'e kun minus 1 ta'uuf kanaafi wal daamsa kun ammoo 3x square kun akkam ta'a 2x plus 4 kana yeroo hunda ta'u 3x square plus 2x plus 4 fi plus 4 maal taati plus 8 taati kun rememberii haftee keenya kun gahee keenya jechuudha. Gaheen keenya minus x is the power of 3 plus 2x is the power of 2 minus x plus 2 isa kana baay'isuu x cube minus x minus 2 ida'uu 3x square plus 2x plus 8 dha kanan ergannaa jechuudha. X cube plus 1 divided by x square minus x plus 1 dha firija x cube kanaaf yeroo inni meeqa x times x square in x cube minus x square plus x minus 1 dha yeroo baay'isne minus plus kun deebi'e ammas minus dha wal daamsa sambodara maal ta'a x square plus minus x plus 1 ta'a x square kun yeroo ammas deebi'e x square dha wanta ta'u maal ta'a plus 1 ta'a yeroo ni fi 1 kanaan baay'isne x square minus x plus 1 ta'a sambodara minus 1 daamsa minus 1 dhaan baay'isna minus plus into minus dha kun kanani daamsa kunis kanani daamsa remembering keenya meeqa jechuudha 0 dha. Saniifuu dirqama akkami x square minus x plus 1 times x plus 1 is equals to x cube plus 1 is true. X 80x square minus 60x plus 5 divided by x minus 1. 80x square divided by x is 80x square yeroo kana kanaan baay'isne 80x square minus 80x minus 1 dha yeroo baay'isne minus plus cross wal daamsa samboodarra kanaaf kan yeroo wanti goone 2x plus 5 dha 2x divided by x dha plus 2 dha samboodarra 2x ta'a
minus 2 dha minus 1 dha minus plus dha wal damsa meeqa ta'a 7 dha kun remember dha kun quotient dha jechu remembering quotient meeqa 8x plus 2 quotient dha remembering keenya immoo 7 dha jechu x is 3x is the power of 4 plus 2x is the power of 3 minus 4x minus 1 divided by x plus 3 sambodara 3 x is the power of 4 divided by x daf yeroo nifirre x is the power of 3 x is the power of 4 plus 9x the power of 3 minus 1 minus cancel sambodara minus ida hunammo emalta 7 ida minus 7 is the power of 3 minus 4x minus 1 ida sambodara khanan minus 7 divided by 1 if x cube x idaf x square ida minus yeroo khana khanan baay'isne minus 7 x cube minus 21 x square minus plus kunis plus ida wal damsa meeqa ta'a 21 x square minus 4x minus 1 ta'a sambodara deebi'ee 21 x square yeroo kana wanto goote plus 21 x dha 21 x square plus 63 sambodara deebitee minus kunis minus ita wal damsa minus 4x minus 1 ida mi kun minus sambodara minus 4x minus 63 minus 1 kana jechuun minus 4x minus 64 jechuun minus 4x kana yeroonii fi x dhaaf irra maal ta'a minus 4 ta'a minus 4x minus 12 ta'a minus idhaan minus 1 yeroo baay'isne plus ta'a wal dhaamsa meeqa ta'a 64 minus 12 kana jechuun 4 minus 2 6 minus 1 52 minus 52 is remember quotientiin keenya immoo meeqa ta'a quotientiin keenya 3x remembering keenya minus 52 quotientiin keenya immoo 3x is the power of 3 minus 7x square plus 21x minus 4 is correct answer kun question number 7 dida n akkuma acholitti singarsiise n 7 remember ida 8x plus 2 quotient dha jechuun amma questionii biraatiin polynomial division theorem result that when we divided one polynomial by another polynomial tokko polynomial biraatiif maal goota another polynomial daf hirtaa jechuun by another polynomial daf hirtaa when apply the long division procedure until the remember was either zero polynomial or polynomial of lower degree zero polynomial yookaan polynomial degree xiqqaa qabu than the divisor jechuun niirta jechuudha niirtaa fi erga hirteefoo maal goote yookaan jiruudhaatti yookaan dhufnu taate for example fakkeenyaaf yookaan fi kan fudhannu taate x square plus 3x plus 7 x plus 1 dhaaf yoonii fi kan hirtu taate maal argatte jechuudha x square plus 3x plus 7 yooni maaliif hirta x plus 1 hirta x square x ga x square plus x kun kanaan ogo baay'ee x square dha kun takkaan ogo baay'ee x dha minus idhaan kunis minus idha wallaamsa 3x minus x kan jiru kun maal ta'a 2x plus 7 dha sammota 2x yeroonii fi x dhaaf irre meeqa ga plus 2 ga 2 times x maal ta'a 2x ta'a
2 times 1 malta 2 ta sambodara minus 1 da yeroo baay'ina kunis minus da wal lamsa kun malta 5 da sambodara himicha argachuudhaaf akkam goona himicha f of x argachuudhaaf kun quotient-dha gaheedha kun 5 hafteedha maal goona x plus 2 kanneen kun asitti x plus 1 dha mi x plus 1 times x plus 2 plus 5 yoonii fi kan goonu taate himicha san argachuu dandeenya. Yoonii fi immoo goonii himicha san dhufuu baate himichi nuti arganne sun sirrii miti jechuudha. Kun akkuma asitti agartan x plus 1 into x plus 2 plus 5 which illustrates the theorem is called this maal jama theoremin akkanatti kan kaamu kun maal jama polynomial division theorem jama. Theorem jechuun eessarraa kan dhufe yoo kan ta'u taate asiin factor ta'ee wantichi kun hiramee fi akkamitti yoo kan jaamu taate kun kanaaf hiramee kan argatamee x plus 2 irraa bahee jechuudha. Sambodara 5 tunis irraa haftee akkanatti wanta godhamee wanta argatame akkana kaa'u jechuun kun ammoo sambodara ergaanii fi goonee boodara akkamitti dhufee yoo kan jettan taate akkamitti dhufee as kana kun asiin takka helaa qaba walii yoo kan fudhantaane kana arganna kana baay'isuu kana ni kaayyanna erga kaayyannee boodara plus 5 maal ta'a kana arganna sambodara x plus 2 jedherti x plus 2 erga kaannee boodara kanaaf waa wal fakkaatu himichuma gubbaa waliin fakkaanne kana fudhannee wal fakkaatu kana waliin dhaamsinee dhiisne jechuudha. Kanaafu this implies that x square plus 3x plus 7 is equals to x plus 2 kana yoo kan mirkaneeffannu taate x plus x is x square x plus 2 is plus 2x plus 2x 1 times x is plus x 1 times 2 is plus 2 x square 2x fi x malta plus 3x plus 2 ammas 5 qabna plus 5 x square kam ta'a x square plus 3x plus 7 ta'a himicha f of x no kan jira jechuudha. Gama biraatiin yoo kan fudhannu taate kun maali d of x dha kun maali q of x dha kun maali r of x dha adda wanta godha kun d of x dha kun q of x dha kun r of x dha. Theorem 1.1 polynomial division theorem if f of x and d of x f of x jechuun f of x jechuun haftee jechuu remember and d of x are polynomial such that d of x jechuun maal jechuudha hirataa jechuudha. Hirataa yoonii fi different from 0 kan ta'u taate then the degree of d of x amma deemee maal godhu jira degree isaa nuuf ibsu jira jechuudha. Is less than or equal to the degree of f of x is then there exists an equal polynomial q of x and r of x is such that f of x argachuudhaaf f of x jechuun hirataa is equals to hirama baay'isuu gahee idahuu haftee kan ta'u yoonii fi taate himichi kun dhugaa kan yoonii fi kan ta'u taate dhugaa yoonii fi kan isin dhugaa ta'u taate heeruun keessan sun hiramni keessan sun hirama maaliiti hirama sirriitii jechuudha. Hirama sirriitii jechuudha. No d of f of x jechuun divided d of x is divisor q of x is quotient r of x is remember kana jechuun kun waamamaadha kun waamsisa kun gahee kun haftee jechuudha. Where r of x is equals to 0 yoonii fi r of x kun hafteen keenya yoonii fi kan 0 ta'u taate maaltu uumama jee r the degree of r of x is less than the degree of d of x. R of x kun yoonii fi irra diqqaa d of x kana yookaanoo walqixa d of x less than
less than the degree of x. Yoo fi kan irra xiqqaatu ta'e if their remember r of x is 0. R of x maal ta'a 0 ta'a jechuudha. If divided exactly into d of x. F of x bifa sirrii ta'een d of x dhaaf ni hirama jechuudha jechuudha. Gaddeemni haa ilaallu. In each of the following spare polynomial function, find polynomial q of x. Kun gahee jechuudha. And r of x. R of x jechuun haftee jechuudha. Haftee r of x jechuun remember jechuudha. Such that f of x hirama is equals to hirataa baay'isuu gahee ida'uu haftee yoonii fi kan ta'e nu dhugoomsu taate himicha kun dhugaa inni ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal godhuu dandeenya? Himicha aadaa kana fudhachuu dandeenya. Himicha aadaa kana yeroonii fi fudhannu akkam godhannee fudhannama akkana yoonii fi kan godhannu taate 2x cube minus 3x plus 1 maaliif hirija? x plus 2 dhaaf hirija x plus 2 dhaaf hirija 2x cube yeroonii fi x ifirte meeqa 2x square gaa yeroonii fi baay'isteen immoo 2x cube gaa yeroonii fi ammas 2x square 2 dhaa yeroo baay'iste plus 4x square gaa sanboodarra minus 1 dhaan baay'ista minus kunis minus ta'a wallaamsa kam taare minus 4x square minus 3x plus 1 ta'a yeroonii fi kan ammoo x ta'a tanaaf hirte akkam ta'a minus 4x gaa yoonii fi kan fudhannu taate akkam ta'a asitti minus 4x godhannee jirra erga minus 4x godhannee x dha yeroo baay'isne minus 4x square minus 4 times 2 is 8 x nas biran jirtuuf 8 dha samuudra minus 1 yeroonii fi baay'isne maal ta'a plus ta'a kun wal dhaamsa kun minus 3 dha kun minus plus 8 dha maal ta'a 5x plus 1 ta'a himicha kana ammas deebinee yeroonii fi x kanaaf irru meeqa gaa plus 5 gaa jechuun kanaafuu ammas fuunee yeroonii fi 5 kanaan baay'isnu 5x plus what plus 10 yeroonii fi ammas minus 1 hin baay'isnu minus ta'a kunis minus ta'a wal dhaamsa meeqa ta'a minus 10 plus 1 jechuun minus 9 jechuun himicha kana jechuun walumaa galatti asirratti maal arganne x 2x square minus 4x plus 5 times x plus 2 plus minus 9 kun alerti erga kana waliin baay'isne kana yoo hunda godhanne yoonii fi himicha kana nuuf fidu taate himicha f of x jechuun 2x cube minus 3x plus 1 kana yoo nuuf fidu taate himicha keenya turuudha jechuudha. Exercise 1.4 For each of the following pairs of polynomial, find quotient q of x and the remainder r of x that satisfies the requirements of polynomial division theorem. Maal barbaadi jaa quotient barbaadi jaa remainder barbaadi jaa kana yeroonii fi barbaadnu himicha kana yoonii fi fudhanne yoonii fi kan fudhannu taate kana godhannu x plus 1 himichi x square minus x plus 7 dha sambooda rakam goona x square divided by x kana kanaaf irra mee maal arganna x arganna x kana ammas deebine kanaan baay'isna maal arganna x square ammas deebine 1 inago baay'isne plus x arganna minus 1 yeroo baay'isne minus arganna wal dhaamsitee kun aya tu minus ida tunis minus ida sambodara minus 2x plus 7 ida kun sambodara x biro erde minus 2 tiga jechu sambodara yeroo ni fi kanan baayisne minus 2x minus 2 kana deebisne x inago baayisne minus 2x minus 2 kana mas deebine waan yeroo baayisne minus 2
times minus 1 dha yeroo baay'atan plus taati sanboodarra waldaamsaa maal ta'a 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu himicha kana akkamiin barreeffannaa kan jennee ilaalu taate kun gama biraatiin arri inni nu gaafate kana kiwii inni nu gaafate kun ammoo x minus 2 kana ta'a jechuudha. Kana jechuun x minus 2 times x plus 1 plus 9 is equals to x square minus x plus 7 yoo kan ta'u taate himichi kun maalitti hiruudha jechuudha. Gaafii lammaffaa ilaallu as keessaa eedaleeyne jirra. Gaafii lamaan hafte dalagaa. Gaafii lammaffaan in each of the following is express the function f of x in the form of f of x is equals to x minus c q of x plus r of x, then the given number c kan namee jira. The given number c f of x is equals to x cube minus 5x square minus x plus c. Himicha kana f of x kan namee jira. F of x is equals to j jira. Himichi kun maali? Himichi kun d of x dha jechuudha. D of x dha. Sin minus 2 dha je. Minus 1 ta'e plus taasitti x plus 2 jechuun x is equals to minus 2 jechuudha. Kanaafuu kana yoo kan fudhannu taate akkana jechuun sanboodara maal goona x cube kana x cube minus 5x square minus x plus 8 kana kam goona x plus 2 dhaaf irraa jechuun sanboodara ni harkanne jechuudha. Q of x fi r of x ni harkanna. Erga harkanne boodarra himicha kana himicha f of x kana akkanuu kan laallaa jechuun hundarrattu achirratti fuunee erga hirreef boodarra akka inni nuuf kannu laallaa jechuudha. Asirrattis biirrattis siin 1/2 kana jechuun x minus 1/2 jechuudha. X minus 1/2 kanaaf maal hirtan x cube plus 2x square minus 2x minus 1/4 kanaaf hirtanii jechuudha. Gaafii sadaffaa ilaallu. Perform the following division assuming that n is positive integer. N is positive integer idhaati jechuudha. Kana jechuun x is the power of 3n plus 5x is the power of 2n plus 12x is the power 2x is the power of n plus 180 over x is the power of n plus x is the power of n plus 3. Gaafii sadaffaa kana 5x is the power of n minus 10 ni qabna minus 10 godhanne jechuudha. Yeroonii fi isaaf irree 5x is the power of n yeroonii fi irreef maal egaa jechuudha. 5x is the power of n yeroonii fi irreef 5x tun 5x tanii dhaamsiti 5 tafa x is the power of n x is the power of n dhaamsiti 5 tafa plus what plus 5 dha jechuudha. Yeroonii fi 5 dhaan baay'isne akkam ta'a x is the power of x the power of 2 5x is the power of n minus 10 sanboodara minus 1 yeroonii fi baay'isee kun minus ita kun plus ita asitti 5x is the power of n fi kun 5x minus 5x is the power of n waldaamsa kunis positive kunis minus kunis waldaamsa sanboodara gaafii teenyaaf deebisaa kan ta'u x is the power of 2n plus x is the power of n plus what plus 5 kanaa jechuun akkana dalagamti. Karaa gaafii yoo jiraatti gad dabarree haalaallu gaafiin hin jirtu 1.2.2 remainder theorem. The quality f of x is equals to d of x times q of x plus r of x expresses the fact that divided is equals to divisor times quotient plus remember. R jechuun kana q jechuun kana divisor jechuun kana f of x jechuun kana jechuun waanuma asitti gabaajeen isinii hime waanuma gabaajeen asitti isinii hime gaddeebee maal godhe asitti illee isinii ibsee jechuun kana kun divided jechuun hiramaadha walqixxanni ta'a hirata baay'isu
gahee idahuu haftee goonee sakachuu dandeenya jechuudha. Theorem 1.2 Remainder Theorem. Let f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let c be any real number if f of x is divided by the linear polynomial x minus c, then the remainder is f of c. Kana jechuun f of x jechuudha. F of x yeroo ni feesitti jiru iddoo x dha maal godhe c buufate. Sababni isaa c buufate. X minus c jechuun x is equals to c dha jechuudha. Gama biraatiin kunis c yoo dabre bifa kanaatiin wal qixa jechuudha. Kanaafuu bakka f of x bakka tan x maali wal qixa c dha wal qixa. Kanaafuu f of c jee bakka buufachuu dandeenya jechuudha. Example lamaffaa kana yoo ni fi khallaalu taate find the remainder by dividing f of x by d of x. F of x over d of x in each of the following pair of polynomial using the polynomial division theorem and the remainder theorem. Kana yoo ni fi kan fudhannu taate maal barbaadi jee remainder barbaadi jee garuu remainder maali dividing f of x by d of x dha ferteeti barbaadda. Kanarraa example lamaan kanarraa tokko adalaynu example lamaan kanarraa kam dalayna a adalaynu x plus 2 d of x maali x plus 2 d of x yeroo inni isiniin jee as keessa keessanii f of x kan isiniin jummoo as keessa keessan x is the power of 3 minus x square plus 8x minus 1 x is the power of 3 jechuun x is the power of 3 over x jechuudha. Kanaaf yeroo turtu kanaafuu kun waaniif gubbaa qabaa. Waan into yeroo ni fi ol baate maal taati minus 1 taati. 3 minus 1 jechuun maal jechuudha 2 jechuudha. Kanaafuu x is the power of 2. Ammas x is the power of 2 arganne kana isa kana lachuutu nu baay'isna. Kanaafuu x is the power of 3 plus 2 x square kan tun asuma bira waan kan nuuf yeroo waliin baay'iste tan boodarra minus 1 godhanna. Kun yeroo minus 1 hundaa waan baay'isnu kun minus ta'a. Kunis maal ta'a minus ta'a jechuudha. Kun waldaamsa san boodarra minus waan ta'uuf kunis minus dhaan nu kenname waan ta'eef jecha maal ta'a minus 3 as 1 jira asis 2 jira. Kanaafuu deebi'ee maal ta'a jidduudhaan silkiitu busy ta'e maal ta'a minus 3 x square plus 8x minus 1 ta'a. Kanaafuu deebinee minus 3x square yeroo ni fi x irra maal ta'a minus 3x ta'a. Deebinee yeroo ni fi minus 3x kanaan baay'isne maal ta'a minus 3x square minus 6x ta'a. Minus 1 yoo baay'isne yeroo ni fi minus 1 dhaan baay'isnu plus ta'a. San boodarra 3x square plus 6x himicha jiru kana yeroo ni fi waliif finnu 3x minus 3x square kanaa fi positive 3x square waldaamsa. Ammas deebi'ee plus 8x qabna asittis ni qabna minus 1 kana qabna asitti himichaan kanaan nu hafe. Kanaafuu 6x nu baafe kana yeroo walitti daanne maal ta'a 4x minus 1 nu ta'a. Yeroo ni fi ammas kana 4x kana digriin isaanii wal qixa godhannee jira. Amma bakka sanatti maali jechuudha ni beektaa f of x deemnee hirree kan dhufe kana akkuma achi oli jenne sanitti d of x kanaan digriin isaa wal qixa jira. Kanaafuu 1/4 biraa fudhanna saniifuu plus 1/4 deebinee x plus 2 yeroo baay'isne maal ta'a 1/4x plus 28
Sanbootara maayinasiin baay'isna. Isaan hundaa'u kun maayinasii ta'a kunis maayinasii ta'a. Wal'aamsa jechuun erga wal'aamsa kun kamii wal'aamsa positive 1 4 wal'aamsa. Sanbootara kun minus what minus 28 dha. Sanbootara kun asittis minus 1 waan qabnuuf maal nu ta'a minus 29 ta'a. Rememberiin inni nu gaafate arrii yookaan rememberiin kun maal ta'a minus 29 kanaa jechuun imicha kana ta'a jechuun. Gama biraatiin yoonii fi kan laallu taate wanti value x dha hirtee kan 0 godhu fuutee iddoon hiitee akkanatti kan argachuus ni dandeessa jechuudha. Haalaallu hunnoti akkuma waliin laalle gaaffii questionii kami questionii a dha. Questionii a minus 29 akkanaa jechuudha. Minus 29 rememberiin isaa minus 29 dha jechuudha. B isin dalagaa example sadaffaa kana haalaallu maal jaa when x is a power of 3 minus 2x square plus 3bx plus 10 is divided by what? By x minus 3. Their remainder is 37. Find the value of v. Find the value of v. Maal jechuun find the value of v. Gatii b gaafatee jechuun. Kanaafuu kana akkamitti dalayna? X cube x is equals to what? X minus 3 x is equals to 3. Kanaafuu as bootaa x dha kana yeroo ni fineynu remenderii maal goona? Remenderii is equals to gooneti 37 goona. Saniifuu bootaa x yeroo neynu x in maal? X in 3. 3 is the power of 3 minus 2 into 3 is the power of 2 plus 3b into 3 plus 10 equal to what? Equal to 37. Kanaafuu kun maal ta'a? 27 minus 3 square in 9. 9 times 2 is 180 minus 180 minus 180 plus 3 times 3 is 9. 9b plus 10 equal to 37. Sanbootarra akkam goonoo feene kana lamaa walitti daanna. Positive 10 fi 18 yeroo ni walitti daanne 27 minus 27 kun positive kunis positive yeroo walitti daanne maal ta'a? 37 minus 180 plus 9b equal to what? Equal to 37. Kanarratti amma maal goona akkana goona jechuudha. Sanboodarra 37 minus 180 yeroo irraa hir'isne maal arganna? 180 dha kun 19 arganna jechuudha. 19 arganna. 19 plus 9b equals to 37. Kana booda akkam goona 19 kana achi dabarsina karanatti dabarsina minus 19 goona jechuudha. Minus 19 goona. Sanboodarra dhiqishuuf bootaa banadhu. Erga 19 goone boodarra himicha keenya maal qabna? 9b qabna. 9b is equals to 37 minus 19. Erga kana goone boodarra maal arganna ammaan tana? 9b is equals to 180 arganna. Yeroonii fi kana irraa hir'isne sanboodarra over 9 b barbaaduudhaaf over 9. Sanboodarra b is equals to 2. The value of b is 2. Answer yaalaallu. Answering b is 2. 9b plus 180. 9b plus 19 is equals to 37. That 19 is gamana dabara 19 sanboodarra 37 na 19 dasta 180 qabda is equals to 9b da over 9 da
b is equals to 2 harkata jechuun kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education kun xumura paartii afuraffaati. Paartii shanaffaadhaan hanga walitti deebinutti subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha, waliifis share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha, yoo isinitti tole saayibban keessaniif share godhaa isiniin jennaa. Paartii shanaffaa walitti deebinaa nagaatti.